Nagaan siniif haa ta'u hordoftoota daawwattoota fi dhaggeeffattoota koo qophii koo warraan seenaa gooticha Elemoo Qilxuu qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Ani qophicha waliin geeta shagganaatii hanga xumuraatti na waliin turaa affeerraa kooti. Hasan Ibrahim maqaa qabsoo Elemoo Qilxuu jedhamuun uummata biratti beekama. Hirmaataa warraaqsa sabboonummaa Oromoo fi hoogganaa waraana bilisummaa Oromooti. Seenaan ijoollummaa Elemoo Qilxuu baay'ee hin beekamu garuu bara 1956 Elemoon barnoota Islaamaa baratee magaalaa Dirre Dawaa keessatti daldalaa Arabaa sooressa tokkoof hojjechaa ture. Daldalaan kunis Elemoo fudhatee gara Eden Yemen bara 1956tti deeme. Eden akkuma ga'een maqaa isaa gara Elemoo Qilxuutti jijjiirrate. Boodarra dubartii Oromoo achi jiraatu tokkos fuudhee biizinasa jalqabe. Biizinasni achitti jalqabe kunis baay'ee milkaa'eef. Elemoo waa'ee siyaasaa nama dhimma qabu hin turre. Garuu bara 1966tti manni isaa bakka itti sabboononni Oromoo itti wal ga'an ta'e. Kun immoo qoonsilaa mootummaa Itoophiyaa yaaddessaa deeme. Elemoonis diinota mootummaa Itoophiyaa qarshiidhaan gargaaran jedhamee shakkame. Bara 1967tti namni Hararii yookiin Hararii biizinasmaan mootummaa Itoophiyaatiif hojjetu tokko Eden dhaqee Elemoo irraa mi'a liqeeffate. Elemoodhaanis yeroo Finfinnee dhufte sii deebisa jedheeni. Akkuma Finfinnee ga'een Elemoon qabamee gochaa shororkeessummaa mootummaa Itoophiyaa irratti gaggeessuun himatame. Mana hidhaa keessattis qorannoo hamaa, reebichaa fi miidhaa sammuu yookiin saayikoloojikaal torchariin guddaatu sarra ga'e. Kun immoo Elemoo irra caalaa akka inni siyaasa keessa seenu godhe. Hiriyoonni Elemoo qarshii walitti qabanii erga malaammaltummaan dura taa'aa nageenyaa namicha tureef qarshii kennanii booda gadi lakkifame. Yeroo Elemoon mana hidhaa keessatti dabarsee akka inni sabboonaa kutataa ta'uu isa godhe. Erga mana hidhaatii ba'ee booda sochii sabboonummaa Oromoo kan waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti hirmaachuu jalqabe. Bara 1968tti Elemoon dhoksaadhaan gara Muqaadishoo deemee walga'ii sabboonummaa Oromoo irratti hirmaate. Achittis hojiin sabboonummaa Oromoo uummata biyya Arabaatti babal'isuu itti kenname. Gara Edenittis deebi'ee dhaabbata hawaasa Oromoo hundeesse. Bulchiinsi Edenis amansiisee akka isaan biiroo siyaasaa banuu isaa eeyyaman godhe. Gargaarsa mootummaa Arabaa fi akkasumas dhaabbata bilisummaa Filisteenii fi adda bilisa baasaa Eertiraa irraa gaafate. Gargaarsa mootummaa Iraaqitti leenjii waraanaa ji'a 7 erga kennee booda adda riphee lolaa hundeesse. Adda kanas hooggansa Hiriyaasaa Abdulkarim Hajii irra caalaa maqaa Jaarraa Abbaa Gadaa jedhamuun beekamuun bobbaase. Addi kun odoo gara Itoophiyaa seenuuf yaaluu mootummaa Somaaliyaatti rukutamee booji'amee gara mana hidhaatti galfame. Kunis ta'uu Elemoon odoo abdiin kutatiin Eertiraatiin dhoksaadhaan gara gammoojjii Affaar keessan gara Itoophiyaatti galchuu fi kuusuu jalqabe. Bara 1973tti Elemoonis walga'ii sochii qabsoo Oromoo Finfinneetti hirmaatuu waamame. Walga'iin kunis uumamuu adda bilisummaa Oromoo kan xumure yoo ta'u, Elemoonis qabsoo waraanaa akka jalqabuuf dirqamni itti kenname. Walga'ii kana booda Hiriyaasaa Hundee Taqii wajjin qabsoo waraanaa jalqabuuf gara Galamsootti deeman. Achittis Jeneraal Taaddasaa Birruu kan hidhaa mana keessa ture wajjin wal argan. Elemoon dhoksaadhaan humna waraanaa ijaaruu jalqabe. Abbaan Hundee humna waraana riphee lolaa kana akka iddoo gubbaa qorichaa jedhamu tulluu Carcar irratti akka buufatu gorsan. Caamsaa bara 1974 Elemoon nama 20 fudhatee gubbaa qorichaatti kaampii dhaabe. Achiinis eegdota namicha Mulaatuu Taganee jedhamu abbaa lafaa uummata naannoo sanaa baay'ee hacuucaa ture ajjeesuu jalqabe. Boodarras erga Mulaatuun barsiisaa amantii Islaamaa Galamsoo irratti akka ajjeefamu ajaja dabarsee booda Mulaatuu ajjeesan. Ajjeecha Mulaatuu naannoo sana naasise. Bulchaan naannoo sanaas loltuu isaa ergee akka balleessan ajajus garuu loltuun isaa milkaa'uu hin dandeenye. Hidhattoonni naannoo riphee loltoota Elemoo Qilxuu dhaabuu dadhabanii mootummaan Itoophiyaa Jeneraal Geetaachoo Shibashii humna waraana guddaa wajjin gara Galamsootti erge. Humni waraanaa Elemoos waraana dheeraa waan hin gaggeessineef humni Geetaachoo hedduu rakkate. Dhumarrattis humni Geetaachoo naannoo Xirrootti humna waraana bilisummaa Oromoo irratti marsan waraana gaggeeffameen nama baay'ee ajjeesan. Elemoonis erga harka kennatee booda gaafa loltuun isa qabuu dhufan dhukaasa dhoosuun of ajjeese. Elemoo Qilxuu uummata Oromoo biratti nama waa'ee Oromootiif jedhee wareegame jedhameetu beekama. Yaadannoo isaatiifis walaloo hedduun kan barreeffame yoo ta'u kana keessaa kan Sheek Bakrii Saaphalloo kaasuun ni danda'ama. Akkasumas sirbi baay'ee sabboontota Oromootiin sirbameefira. Egaan kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffattoota koo sagantaa koo warraan qophii seenaa gooticha Elemoo Qilxuu irratti qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata ture. Ani qophii waliin geetaa shagganaan ture. Yeroo biraa sagantaa biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan naaf turaa. Horaa bulaa deebana.